Ana geetan haadha kan jedhamu duraan dursee hundi keessan nagaa jirtu akkamiin jedha ani waan baay'eedha kanan dhugaa garuu yeroo jecha waan duraan dursa anarraan ofii koorraan jalqaba ofii kooti ji'a jaaffaa keessa ergaa wayii nagaan ture ergichis immoo biyyaati kanan nagee malee asii biyyaati bilbilamee ana akkas ta'u jedha kadhadhu waaqayyoon naan jette maazariin achiiti ishii jedheetanii dhiise qaniisaa qanii kadhataa roobirra hin geenye ture qanii roobii sana eeggadheetan dhufees qanii fayyinaa jira ture achi gaafa dhufu asiiti paasteriin faa odoo kadhannaa kadhachaa jiranii namni balaa tasaadhaan du'uuf jedhu jira waaqayyo garuu giddu galeera maatiin irraa argatee na waallatu jedhanii dubbatan asii achi nan boo'etanu booddee mattafeen kadhachiifadheen obsee mandhiise garuu homaayyuu taatu waaqayyo irra dabarseera jedhanii dhiisan achi booddee tafeetanu boo'etanu paasterii ergaa nama dubbatame kan koodha na kadhadhaa hin jedheen asumatti qabee jechuudha achi isaanoo waan tokko iyyuu taatu jedhanii akkanarra kaanii naa kadhatanii waaqayyo ji'a jaaffaa sanas na dabarsee waggaa haaraa 2015 ture sun 2015 sana keessatti waan baay'eedha kan mudataa ture na dhukkuba ture karaa baay'ee deddeebi'ee na dhukkuba ture waan duba sanarra darbee 2015 keessa qaxxaamuree waaqayyo 2016 na goosaaf waaqayyo na galateeffadhaan jedhe. Inni lammaffaa immoo biraazarii koo tokkotu biyya jira ture qaamee keessadha kun qaamee gaafa sadii was gaafa afurin taatu achi kadhanna galgalaa sitti kadhanna turre adaaree jechuudha achi asii kadhadhee bee gaafa manatti galu hundumaatii keenya immoo gaafa isaan bo'anii maal taatanii sa'aatii torba booda kanan galee asii immoo bulleen ture galee mana bulaa gaafa galee manaatii dhaga'u hundumti isaaniiyyuu hin bo'u ta'anii achi maal taatanii namni natti mul'u hin jiru namni tokko namni dubbatee kana hidhee kennatti hin jiru achi xiqqooma maqaa mucaa isaatii dhooftee kanatu ta'e jetti malee adda baastee natti hin jiru achi maal taatee maayee naanii mucaa keenyaa Yohaanis jedhamu maqaan isaa mucaa Yohaanisii arra kufee baay'ee dhukkubaa jira jedhanii hospitaala galanii jiru kanumaaf jenneetti waan biraan jiru gaafatii nama biraan jette achaanu maqaa Yesuusiin hin boo'inaa ani waldaarraa dhufee waaqayyo waaqa hidhaa hiikuudha malee waaqa gaddaan nu dabarsu miti baqaan siin hojiin hin boodeen bira darbee halkan sana isaa torba walakkaatti kanaan asii ba'ee naannoo sa'aatii 8 fiigee deebi'e kafan fiigee deebi'e dhufu baarriin iyyuu cufameera as ta'anii warri as bulanii asii buna midhaan dhugaa jiru turanii achi maal taatee dhufee naan jennaanu kadhannaa barbaadeen dhufee taa'ee gattaa'een boo'e gaafa boo'in kabaqaadhiisii naan jedhan paasteriin faan achi rakkoo kee maal taate aannaa naan jennaanu ani himuu hin danda'u garuu sim jedhee man bo'a maaliifuu wantichi waan sodaachisaadha waan ta'eefu haasa'ee mul'ifachuu hin dandeenye achi suuraa mucaa biraazarii koo sanaa bilbilarraan qaban ture bilbila sanarraa baasee tanuu akkatti paasteriitti agarsiise paaster kana bichaan agaradhaa'ii waan biraas itti himuu hin dandeenye waan ta'eef kanuma bichaan itti agarsiisan ture
isaaniyyuu yaaduma akkasitti waaqayyo waan itti mul'isuuf hundi isaanii nama 15 ta'u jilgeenfatanii yaa waaqayyo jedhan. Yaa waaqayyo sitti laanneerra mucaan kun millaa cimtuu irra hin ga'iin homaa tokkoyyuu hin ta'u hojiin diinas diigameera. Waaqayyo garuu kan inni taasaa jiru waa baay'eedhaaf kan inni dhufe lubbuu isaa balleessuudhaaf yookaan baqa maatii walitti akka bu'uuf jedhameeti kan isaan haasaa turani. Ani hojii taragaaggeeni gaafa itti odeessu haruma ammoo galgala kanaa naannoo sa'aatii 10tti fakkaata. Wanni biraas maazariin koo baay'ee dhukkubsatu turani. Kana dura jechuudha. Namoonni baay'een beekuu danda'u hundi isaaniiyyuu nama warra na beekanidha. Maazariin koo isin 2015 yeroo ganna darbee jechuudha. Waggaa ganna darbee ji'a 3 ji'a 4 waggaa kanaa jechuudha. Baay'ee dhukkubsatti turte mana kimitti sin geessinaa eessa sin deemti waan tokko iyyuu furmaata hin qabdu turte. Achi isheenoo guyyaa tokko qaxxee diimatii biiroo madeemiti paasterii faanii kadhachiifadhu waaqayyo karaa isaanii si fayyisuu danda'a waan ta'eef amanii madhaqiin jedheen. Achi isheen dhuftee gaafa isheen dhuftu isinis waaqayyo karaa keessan goree gargaaree fayyitee hammarra mataa dhukkubbiillee qabdu dhugaa waaqa jiraataati amma waaqayyo naa fayyisee. Dhukkubisaan maal fa'aa ture? Dhukkubishee maali coggaaraadha sin jedhu kaleedha sin jedhu kan biraarraa waan biraan mul'atu hin jiru arraa boreedha kan isheen raajii kaatu. Dhukkubishee tokko iyyuu mul'atu. Dhukkubishee waan hin mul'anneefu bakka isheen jeeqamti dubbattu nyaata nyaattu abjuumoo bakka abjuuma garmalee abjootti nan du'a fa'aa jetti bakka waan baay'ee odeessiti isheen. Egaa gaafa sana kadhatameefiiti waaqayyo ishee gargaare nagaa ishii fayyaa ishee faana jira ammarree waaqayyo nagaa naa laateefi waaqayyo naa galateef. Haalli galateeffadhaaf waaqayyo. Waaqayyo ishee eebbisuu eebbifamii akkatti na qabaa waaqayyo ishee eebbisuu na jedhaanii. Walama obboleessa ishee baazuu akkamma dubbattu kanatti miti bo'aa akkam nama intina qalbii intinaatti dhufte turte garuu waaqa irra galataaf ishee dhaabee waaqa ishee eebbisu hin jedha waaqa ishee eebbisu eebbifamii nama galataa ta'eefi. Maaltu ture maqaan kee immoo eenyudha isa dhufte? Ishi maqaan koo Tolashii Guutamaan jedha kanan dhufe Amboorraa. Okay. Ani nagaa koo hafuura isin gaafadha nagaa keessanii. Anaaf waaqayyo anaanis ta'e obboleeyyan koos ta'e waan baay'ee irraa na oolchee duraan dursaame waaqayyo isa waan baay'ee irraa na oolche kana naa galateeffadha. Duraan dursee waa'ee obboleessa koo dhugaa ba'a. Obboleessi koo daa'ima qaba ture biyya ormaa ture Gambeellaa naannoo Gambeellaa jedhamu jiraata biyyaa deemee achitti fuudhee achitti maatii horatee mucaa godhatee ture. Akkuma carraa ta'e naannoo sanatti amantiin baay'een babal'atu waldaan hin jiru isaan garuu amantoota turan. Achi booddee mucaa argii godhatanii booddee mucaan isaanii jalaa dhukkuffatan turan. Jalaa dhukkuffattee mucaan kun baay'ee yaala irrattis turanii waan amantaan badaa achitti hin jajjabaanneef waaqeffachuuf isaan keessa jiran baay'ee cimaa ture. Mucaa kana fuudhanii mana yaalaa geessanii mucaan kun baay'ee dhukkuffattee akka carraa ta'e fayyuu hin dandeenye. Baay'ee mana yaalaatti gatii baay'eetti baasanii naannoo 72,000tti baasanii turan. Garuu mucaan sun deebiteen guddannee akka carraa ta'e hin duute. Mucaan sun ergi duute abdiin kutannee carraa isa lammaffaa ammas haadhi manaasaa mucaa garaatti baattee mucaa lammaffaa godhattee bara darbee jechuudha. Mucaan ishee kun ammas akkuma dhalattee dhukkuffachuu jalqabde. Akkuma isa duraa jechaadha. Akkasumatti gaafa ji'a 8ffaa guutuu dhukkuffachuu jalqabde akka carraa ta'e ofumaa kadhatu biyya fagoo naannoo sa'aatii 3 makiinadhaan deemanii kadhachiisanii fi ji'a waggaaf ji'a 2 minaaminii gaafa guutuu fayyaa godhattee ammas dhukkubicha akkasumatti deebi'ee itti ka'e. Achi booddee homaa mana yaalaa dhaqanii akkuma duraa sana ammas hojiilee dhiisanii waan hundumaa birriin isarratti dhumaa jira fayyuu hin dandeenye ammas manuma yaalaatti deddeebi'anii gaafa qabeenyi wanti hundumtuu baay'anii duubaa dhufu dhumatee jedhu aduutu baqqaa jedhanii gara manaatti deebisanii ta'anii waaqayyoon osuma kadhatanuu hin boo'u abdii kutanii turan. Achi jiinni kun ji'a naasee keessa baay'een anillee natti manii galgala ganama numa natti immoo numa yaaddaa homaa fayyuu hin dandeenye dhukkufatti. Ani arra boru warra du'a isaanii natti jedheen eegaa jira ammas abdii kutanne baqqaa hin duuti jennee jechuudha. Achi booddee bakka carraa isaa dhumaa yoo duute isaa duutu yoo jiraate isaa jiraattu
Mee waaqayyoon achi haalli cherchii kunis nuun mijanne haalli fi namoonni sabni keessa jirru kunis waan waaqayyoon badaa hubatanii miti waan